Akka mooltaan hordoftoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kuno. Koomishinni mirga namaa Itiyoophiyaa labsiin yeroo muddamaa erga labsamee qabee namoota to'annaa jala oolan haala isaanitti qabamanii jiran hordofuuf ragaa walitti qabuu dhabuun akka hamaatti kan isa yaaddesse ta'uu beeksisee jira. Koomishinichi ibsa onkoloolessa 28 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti baaseen keessumaa sadarkaa federaalaatti magaalaa Finfinneef Dirree Dhawaatti garee hordofu ergee faana bu'aa tureera. Akka koomishinichi hordofetti lakkoofsa namoota hidhamanii ilaalchisee ragaa guutuu argachuu hin dandeenye. Namoonni hangi tokko qaama naga eegumsaa dhimmi ilaaluun eeruu kennameen kan hidhaman yoo ta'u irra hedduun garuu eeruu hawaasa biraa argame jedhameen kan hidhaman ta'uu isaaniif kanneen keessaa irra hedduun dhalattoota Tigraay ta'uun beekameera. Gama kaaniin eenyummaa irratti hidhaan hundaa'e geggeeffamuu ilaalchisee koomishinichaaf deebii ka kennan qaamotiin nagaa eegsisan namoonni kan hidhaman sababaa gosa ofiif otoo hin taane akka labsii yeroo muddamaatti shakkamanii ta'uu isaaniif dhaabota paarlaamaa biyyattiin shororkeessummaan ramadaman sanyii irratti kan hundaa'an waan ta'eef fakkaachuu danda'a jedhan. Walumaa gala koomishinichi hordoffii geggeesseen akka mirkaneessetti namoota to'annaa jala oolchuu gama laaleen bifa labsiin yeroo hatattamaa hojiirra ooluu qabuun keessumaa akkaan barbaadamuu madaalawaaf loogiirraa walaba ta'uu ka jedhu qajeelfama mirga namaa bifa hin hordofneen hojiirra ooluusaa hubatee jira. Tokkummaan mootummootaa Itiyoophiyaa keessatti erga labsiin yeroo muddamaa sadaasa 2 labsamee as lakkoofsi namoota hidhamanii dabalaa adeemuun kan isa yaaddesse ta'uu ibsee jira. Gareen mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa akka jedhetti irra hedduun namoota kanaaf Finfinnee, Gondar, Baahir Daariif naannolee kabiroo keessatti hidhamanii dhalattoota Tigraay. Akka gabaasa kanaatti namoonni 1,000 yoo xiqqaate hidhamaniiru jedhamee kan amanamu yoo ta'u gabaasaaleen hangi tokko lakkoofsa kana kan ol kaasan ta'uu dubbii himtuu ka ta'an Liz Troosel tuuta oduuf Jiniivaa keessatti ibsa kennaniiru. Nama hidhuun kun erga mootummaan muummicha ministeeraa Abiy labsii yeroo hatattamaa 7 dura baasee loltoonni TPLF immoo gara Finfinneetti sosso'aa jiraachuu dhaadatanii booda. Kanneen hidhaman keessaa hojjettoonni tokkummaa mootummootaa kan argaman ta'uun illee ibsameera. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antooniyoo Guutarees hojjettoonni jaarmichaa hatattamaan akka hiikaman irra deebi'uun gaafachuu karaa dubbii himaa isaanii Steefan Dujaarik kaleessa galgala beeksisaniiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan daawwannaa isaanii biyyoota Afrikaa 3 ka jalqaban Dimookiraasiin addunyaa qormaanni 2 kan odeeffannoo dogoggoraaf malaamaltummaa mudachuusaa amanuudhaan ture. Bilinkan Naayiroobii keessatti roobii har'aa gareelee hawaasa siivilii waliin marii ennaa eegalan Yuunaayitid Isteetsi illee qormaata akkasiirraa walaba miti jedhan. Dimookiraasiin kan ofii keenyaas hagam laaffataa akka ta'e argaa jirra jedhaniiru. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi lammiiwwan Ameerikaa kanneen Itiyoophiyaa keessa jiran gamasee akka ba'an ka gargaaru ta'uu beeksise. Ibsi ministirii dhimma alaan kenname akka jedhutti nageenya lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi kan biyyootii alaa jiraniif dursa kennuun dhimma ijoodha jedhee jira. Akkuma kanaan mala balalii argame maraan amma Itiyoophiyaa keessaa akka ba'an kan yaadachiise yoo ta'u michoota naannoo jiran gamtaa Afrikaa dabalatee gareeleen martinuu walitti bu'iinsa waraanaa dubbiif wal barbaaduu dhaabanii mariitti akka seenan gaafataa jiru jedha ibsisuun. Sababa lammiiwwan Ameerikaa Itiyoophiyaa keessaa battala akka ba'aniif ta'eef tokko innaa haalli nageenyaa isaaniif eeyyamuuf balaliin deddeebi'aa jiru yoo ta'u inni lammataa immoo hanga haalli jiru hammaatutti eeguu akka hin qabaanne jechuudhaan aangawoonni ministirii dhimma alaa beeksisaniiru. Haalli tun jijjiiramin gamasii ba'uu qabu sababiinsaas carraan balalii dhabamuu qaba jedhan. Caamsaa 20 fi sadaasa 11 yeroo jiru gidduutti embasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Finfinnee keessaa akeekkachiisa naga eegumsaa 16 kennee lammiiwwan Ameerikaa gamasii akka ba'an gaafataa ture. Mootummaan Itiyoophiyaa innaa rakkoo Itiyoophiyaa gama kaabaa keessaa ka'u haala hawaasi addunyaa itti ibsu ilaalchisuun komee qabaachuusaa beeksise. Ministeerri deettaan tajaajila koominikeeshinii mootummaa Kabbada Disaasaa akka jedhanitti uummanni miliyoonaan lakkaa'amu kan Amaaraa fi Affaar keessaa sababaa TPLF naannoo sana weerareef qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru yookaan miidhaan irra ga'eera jedhan. Naannoo Amaaraa fi Affaariif deeggarsi godhamu ammayyuu gadaanaa waan ta'eef lubbuun namaa qixxee waan ta'eef qaamotiin dhimmi ilaalu deeggarsa godhan guddisuu qabu jedhaniiru. Tokkummaan mootummootaa torban kana deeggarsa maallaqaa yeroo hatattamaaf kan oolu rakkoo namoomaa kaaba Itiyoophiyaa keessaaf $40 miliyoona ramadee jira.
tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri yuunaayitid isteetsi toomaas giriinfiild walga'ii gola nagaa eegumsaa irratti akka ibsanitti bulchiinsi baayiden walitti bu'insa Itiyoophiyaa keessaa ilaalchisee gam kamiifuu hin looguu jedhan. Aangawoonni nagaa eegumsa Ugaandaa erga gareen shororkeessotaa ISIS dho'iinsa magaalaa Kaampaalaa keessatti raawwatamee siviilota 2 fi aangawaa poolisii tokko galaafatee kanneen biroo 33 kaan isaanii akka hamaatti madeessee booda biyyattiin Afrikaa kun yaaddoon haleellaa boombii kan ishee mudatee jiru ta'uu beeksisan. Poolisiin akka jedhetti haleellaa kibxata kaleessaa kan jalqabarra garee leellistoota Allied Democratic Force jedhamu raawwate jedhan keessatti of wareegdonni 3 illee du'aniiru. Dho'iinsi sun buufata poolisiif paarlaamaa cinaatti raawwate kun kanneen dhuka'aa baatanii turaniin raawwatame. Dubbiimaan poolisii akka jedhanitti haleellaa sadaffaan of wareegaan shakkamaa ta'e boombiin harka ture hiikkachiifamuu isaan fashalee jira jedhan. Aangawoonni Ugaandaa torbanneen darban keessa haleellaa boombii walitti aanee mudate taansuudhaan uummati akka of eeggatu waamicha dabarsaniiru. Bulchiinsi pireezidaantii Joo Baayiden kiniinii yaalii haaraa kan farra vaayirasii kan COVID-19 wal'aanuuf tolfame bituuf $5 biliyoona 5 baasuuf karoorsee jira. Mul'ati kun kan dhaga'ame kaampaniin dawaa yuunaayitid isteetsi kan Jeenivaa keessa maadheffate dhaaba Medicines Patent Pool jedhuuf garee fayyummaa uummataaf ka tokkummaa mootummootaan deeggiramu kiniinii COVID-19 yaaliif qophaa'e kan biyyoota 95f oolu kaampaniileen daawaa akka oomishaniif eeyyameef waliin waliigaltee mallatteessee guyyaa tokko booda. Waliigalteen sunis daawaa sana kan baay'ina uummata addunyaa 153 ta'an biyyoota galiin isaanii gadaanaa yookaan giddu galeessa ta'aniif akka dhiyaatu taasisa. Kaampaniin dawaa Faayizer akka jedhetti dawaa haaraan kan Paxlovid jedhamu namoonni vaayirasii koronaan qabamanii mana yaalaa akka hin dhaqne akkasumas du'a gama sanaan mudatu 190 gad xiqqeessa jedhee jira. Hayyoonni dhuunfaallee baay'insaa jajjabeessaa waan ta'eef qorannaa Faayizer irratti geggeessan dhaabanii jiran. Waliigalteen kibxata kaleessaa Faayizeriif Medicines Patent Pool gidduutti mallatteeffame kan kaampaniin Faayizer dawaan kun yeroo hatattamaaf akka gargaaru raggaasisuuf bulchiinsa nyaataaf dawaa yuunaayitid isteetsitti iyyate waliin walirra oolee oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.